Siyaasni hirmaannaa fi qooda fudhannaa dubartootaatiin itti tajaajilaa obbo Saadaat Nashaa jiruuf jireenya hawaasaa fi sochii guyyaa guyyaan taasifamu keessatti maatii irraa jalqabee ga'een dubartootaa guddaadha jedhani. Nageenya waareessuuf ijaarsa biyyaa keessattis dubartoonni adda durummaa qabu. Waltajjii maree karoora qindoomina jaarmiyaalee dubartootaa biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaan qophaa'uun magaalaa Bishooftuutti taa'ame irratti kan argaman sadarkaa pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Saadaat Nashaa dubartoonni walakkaa hawaasaa ta'uu ibsanii dubartootas diinagdeen cimsuuf mootummaan hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Siyaasnis hirmaannaa fi qooda fudhannaa dubartootaatiin itita kan jedhan obbo Saadaat Nashaa bara kanas ergama lama diinagdee ijaaruu fi sirna ijaaruu fi hojjannaa jedhani. Filannoo fudhatama qabuu fi diimokiraatawaa ta'e karaa nagaan raawwachuuf duula filannoo irraa jalqabee hanga xumura filannootti ga'een dubartootaa guddaa ta'us ibsaniiru. Inisheetiiviiwwan waggoottan darban bocamanis gama dubartootaatiin milkaa'aa kan jiru ta'uu ibsuuni. Gama tajaajila lammummaa fi rakkoo nageenyaa furuutiinis hojjechaa turuu isaanii dubbataniiru. Ammas hiyyummaa fi dubatti hafummaa injifachuun sirna ijaaruu keessatti dubartoonni cimanii hojjechuu akka qaban yaadachiisanii ijaaramanii waan qaban irraa akka qusatanii fi liqeeffachuun hojjetanii diinagdeen of danda'uu akka qabanis dhaamaniiru. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa aadde Maabiraat Baacaa gama isaaniitiin kaayyoon waltajjii kanaa qindoomina jaarmiyaalee dubartootaa cimsuun hojiiwwan idilee sirnaan akka raawwataniif filannoo marsaa torbaffaa bara kanaa gaggeeffamu karaa nagaa haqaa fi diimokiraataa ta'een akka raawwatamu jaarmiyaaleen qindoominaan akka hojjetan hubannoo uumuu qabnaa jedhani. Misoomsonni jaarmiyaalee dubartootaa waltajjii marii kanarratti hirmaatanis kutannoo fi ciminaan qindoomina hawaasaa wal'aa waliin hojjechuuf qophii ta'uu himaniiru. Manneen hojii mootummaa naannichaa keessatti seerotni hooggansa qabeenyaa namaa guutummaatti akka lafa qabatan gochuuf hojjetamaa jiraachuu Daayirektareetii deeggarsaa fi hordoffii odiitii hooggansa qabeenya namaa biiroo paabliik saarviisii misooma qabeenya namaa Oromiyaa ibseera. Labsiin qajeelfamoonnii fi dambiiwwan qabeenya namaa naannichaa hoogganuuf qophaa'an manneen hojii naannichaa hunda keessatti sirnaan akka hojiirra oolan gochuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon paabliik saarviisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaatti Daayirektareetii deeggarsaa fi hordoffii odiitii hooggansa qabeenya namaa aadde Mulaalam Waaqgaarii ibsaniiru. Aadde Mulaalam ibsa laataniin hojiiwwan gugurdoon Daayirektareetii deeggarsaa fi hordoffii odiitii hooggansa qabeenya namaa biirichaa aangoo labsii 242 muraa 2014 jalatti biirichaaf kennameen hojiirra oolmaa seerota hooggansa qabeenya namaa deeggaruuf hordofu bakka alseerummaan raawwii seerota hooggansa qabeenya namaa mul'atetti tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuun qacarriin guddina sadarkaa jijjiirraan yookiin ammoo ramaddiin haala itti raawwatame hordofuu fi bakka alseerummaan raawwii jirutti tarkaanfii fudhachuun akka sirraa'u gochuu caalallii ragaa barnootaa gaggeessu irratti ni hojjetame jechuun dubbataniiru. Akka ibsa aadde Mulaalamitti biirichi ji'oota 6 darbanitti hordoffii odiitii hooggansa qabeenyaa taasiseen kaffaltii shallagii fooyyeffannaa barnootaa jijjiirraa seeraa alaa adda baasanii himaniiru. Ji'oottan 6 darbanitti hordoffii odiitii hooggansa qabeenya namaa taasifameen manneen hojii mootummaa godinaalee 13 magaalota 12 fi aanaalee 9 keessatti kaffaltiin seeraan alaa raawwatame qarshiin miiliyoona 1.6 gara sanduuqa mootummaatti akka deebi'u taasifamu isaas Daayirektareetii ibsaniiru.